guyyaarra harargeeba aadaa keessan keessatti hojii dinqii ummata keenya hojjetamaa jiru agarree baay'ee gammannee jirra. Baga gammaddan jabaadhaa nuu jiraadhaa jechuun barbaada. Hojii qonnaan bulaan harargee hojjechaa jiru dinqiidha dhugaa dubbachuudha. Hojii dinqiidha garuu har'aaf mul'achuu isuu danda'a. Maaliif dhakaa ilaalaa waan jirruuf oolee buleeti bu'aansa kan mul'atu. Hojiin kun tuufuu qabaa, jabaachuu qabnaa, cimuu qabnaa. Ijoollee keenyatti biyya kana ceessuuf falli jiru kanu. የሰነቅነውን የመደመር የፍቅር የአንድነት ዓላማችንን ቀን ከሌት የመስራት ልምምዳችንን ከሁሉ በላይ ፈጣሪያችንን ይዘን የለመለመች ያደገች የተሻገረች አንድ የሆነች ኢትዮጵያን እናሻግራለን፣ ጠላቶቿን እናሳፍራለን።